danda'uun jenne ati anteemisne engaragee dhufee. Nagaan Waaqayyo hunduma keenyaaf haa ta'u. An Guta Tekluun jedhama. Kanaan dura faarfannaa lakkoofsa tokkoffaa mata dureen isaa hoolonni koo jedhu akkan isiniif dhiyeessee ture ni beekama. Isaan keessaas faarfannaa akka yeroon faarfannaa jedhu waan raajii argitee baga dhalattee jedhuun Waaqayyo baay'ee akka isin eebbise nan amana. Amma immoo Waaqayyo na gargaaree faarfannaa lakkoofsa lammaffaa mata dureen isaa Karaa Mijeessaa kan jedhu isiniif qopheessee dhiyaadheen jira. Faarfannaa kana sagalee Waaqayyo keessaa Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 3 irratti hundaa'uudhaan kanan barreesse isa isinii dubbisuun barbaada. Innis akkas jedha: sagaleen nama lafa onaa keessaa lallabu tokko Waaqayyoof karaa tolchaati haraa, lafa duwwaa keessattis karaa Gooftaan keenya irra adeemu qajeelchaa. Dachaan hundinuu ola kaafamu, tulluun gaarris hundinuu haa kuffifamu. Inni bu'aa ba'iin diriira haa ta'u, inni wal caccaalaanis wal haa qixxaatu. Jechaatti fufaa. Kanarratti hundaa'uudhaan waan afurri qulqulluu laphee korra kaa'ee faarfannaadhaan isiniif qopheessee jira. Baay'ee Waaqayyo akka ittiin isin eebbisu nan amana. Anaanis Waaqayyo jireenya koo akka ittiin eebbisuuf nan amana. Warri ammas yaada adda addaatiin na waliin ta'aa jirtan, na deeggaraa jirtan Waaqayyo baay'ee isin eebbisu. Ammas immoo kadhannaa keessaniin na waliin tura. Eebbii albamii kana yeroo dhiyootti ni ta'a. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu.